Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaa isinitti himna. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti Mallasa Dirribsaati. Hidhattoonni naannoo Affaar haleellaa raawwatanii dhalattoota naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo Walloo aanaa baatee torba lubbuun darbuu jiraattonni himani. Bulchaan aanaa baatee obbo Muhammad Abduusi lolli akka kanaa bara 5 fi nurratti ta'eera jedhanii jiru. Guutuu gabaasa kanaa Lalisaa Indiriis akkaataa nutti qindeessee jira. Mootummaa naannoo Amaaraa godina saba Oromoo Walloo aanaa baateetti namni torba hidhattoota naannoo Affaariin ajjeefamuu isaanii jiraattonni himu. Jiraataa aanaa baatee kan ta'e obbo Iyyaasuu Muhammad akka OMN'if bilbilaan himanitti jiraattonni ajjeefaman kun daldaltoota sababa hojiif gabaa naannoo Affaar dhaqanii galaa jiran konkolaataarraa buusuun bakka tokkotti rasaasaan dhahamuun kaan isaanii du'anii kaan isaanii ammoo madoo ta'anii jiraachuu dubbata. Aanaa baatee naannoo Burqaa jedhamutti jiraattota naannoo baateedhaa warra naannoo Affaar keessa re'ee maal bibbitatan karaa irratti eeganii bakka lubatti nama 6 ajjeesanii namni tokko madaadha. Kan ajjeesu poolisii naannoo Amaaraati moo qaama hidhate moo qaama akkamiiti? Qaamni naannoo Affaar qaamni hidhate karaa irratti eegee bakki immoo karaa irra deemaa jiru gommaa jalatti dha'anii karuma guddicha jabuutii deemu karaa federaalaa irratti jijjiirsanii nama fixan jechuudha. Har'a ganama amma reeffi isaanii achi jiran bira uumeenye. Mee haalli magaalaa baatee dhimma kanarratti maal fakkaata? Uummanni miiraan bahee karaa gubbaatti bahee reeffa eegaa jira. Qaamni mootummaa uummanni akka gadi deemee karaa san deemee warra san nagarree dura dhaabbatee jira. Miiraan bahee uummanni karaa irratti bahee jira. Gadda keessa jirti magaalaan nama 6 dhabde namoota jechuun dargaggoota daa'imman reeffa umriin isaanii rakkaa jiru. Kanneen du'an kun hidhattoota moo daldaltoota Iyyaasu? Daldaltoota warra uummata namuma dhuunfaa mana ofii jiraachisu daldalee re'ee bitee homaa bitee. Sababni ajjeefamuu ilmaan Oromoo kanaa sababa Oromummaa isaanii qofaaf kan jedhan bulchaan aanaa baatee obbo Muhammad Abduu lolli akka kanaa bara 5 nurra tureera jechuudhaan OMN itti bilbilaan himanii. Namni 5 du'ee jira. Namni 2 barumsaa waliigala nama 7 jechuudha. Amma inni tokko du'ee jiran kan hospitaal deemee jira. Bakka achitti daldaltoota irratti dhiibbaa fudhatanii. Qaamni akkas godhu kun eenyu laata? Affaar. Poolisii naannoo Affaar moo? Uummati jiraattota Affaar magaalaa isaanii keessatti har'a adda bakka jedhamu sagitaa bakka jedhamtu gabaan jira ture daldaltoonni itti deeman addunyaa irraa bitachuudhaan gabaa garaagaraatiifi achi bitanii immoo gara magaalaa keenyaatti geessanii isaan sana irratti bakka magaalaa keessatti kan walitti qabanii kan isaan rashan. Sababa maaliitiif rukutamuun isaanii waan adda baafattan qabdu? Bakka Oromoo ta'eef dhaabaa tokko sababa takka hin qabu. Akka qaama mootummaatti isin qaama olaanuuf gabaasanii deebii isin argattan jira? Gabaasnee jira. Jira bara 5 darbeera nuti yaa'onni sun daangaa irratti ture amma magaalaa keessatti gabaa irratti wanti akkanaa ta'e hin beeku ture. Amma immoo magaalaa keessatti jechuudha namoota gabaa godhatan Oromoo ilaalaniidha. Buusanii makiinaarraa buusanii tirmaa dhaabanii hir'isanii kan raashan. Yoo uummati kun bara hedduu gabaa kanarratti wanti akkanaa uumamee beeku kanuma ture waliin gabayyaachaa har'a arganii har'a immoo kan uumamanii gabaarra wanti akkanaa uumamee beeku ture gama. Qaama dhimmi ilaallatutti soliyyannee deebii eegaa jirras jedhanii maatii miidhamtootaatiif ergaa jajjabinaa dhaamaniiru.